Latii Oro Channel. Latii Oro Channel subscribe godha. Ayyee hordoftoota dhaggeeffattoota YouTube kiyya Latii Oro guyyaa irraa barumsaan qabadhee dhufee namoonni baay'een TikTokiin miseensa yookiin follow kuma dhibbaa olitti akka kaffaluutu dubbatamaa jira. Garuu guyyaa irraa sagantaa bareedaa qabadhee isiniif dhufee jira. Akkamitti YouTube'n yookiin TikTokiin keessan kaffaltii isiniif kaffaluu danda'a kan jedhu irrattidha. Subscribe me. Kaffaltiidhaaf uumamanii jira. Amma deemnee ilaallaa karaa Kiroomii warri Kiroomii qabdanii Kiroomii keessan seentanii akkuma beekamu bakka duwwaa kanarratti saawund kanaan dura sababa badee ture kanaaf illee ni jira. Saawund jettu sana booda birooyizarii kana maal gootu isinitti fakkaate gara TikTokii keessanii wajjin wal quunnamsiistu jechuudha. Fakkeenyaaf viyuu 10,000 viidiyoo tokkotti $35 kaffala. Viyuu 1,000 $3.5 kaffala jechuudha. Akkuma kana viyuu miiliyoona tokkoon $3,500 kan kaffalu ta'a jechuudha. Ani egaa amma tokko yookiin 1,000 irra godhee search country kan jedhu kana maal gootu isinitti fakkaata? Itoophiyaa gootu jechuudha. As deebitanii maal gootu? Sign in as creator kan jettu kan gubbaa kanatti argamtu isa cuqaafattu. Sana booda log in with TikTok account kan jedhu kanatti gootu jechuudha. Sana booda waan isin gaafatu ilaala. TikTok account jechaa jira. Maal gootu isinitti fakkaata? Kanatti yeroo kanatti buutanii TikTokii keessan isa fayyadamtan sana kanaa wajjin wal quunnamsiistu jechuudha. Connect jedhamanii connect jechaan jira. Yaa banaa jirama. Latii abdii kun TikTokii koo kana dura ani itti waliin ture amma sanaa fidee jira jechuudha. Latii abdii kun saawundiidha. Kana walitti nu fidee jira jechuudha. Sen steebinee authorize godhana jechuudha. Authorize erga godhannee booda waan isin beekuu qabdanii akkamitti kaffala kan jettan yoo jiraate akkuma argaa jirtan amma connect godhadheera jechuudha. Gara asitti gara shanatti deemna. Asirratti wanta isiniif fidu jira. Bakka inboxiitti wanta isiniif fidu qaba. Sana booda saawund yookiin sagaleen isiniif kenne yookiin viidiyoo hojjechuu barbaaddan sagalee asirraa fudhattanii sagaleen isiniif kennu hojjetattu jechuudha. Sana booda viidiyoo isin hojjettan sun viyuu amma inni qabaatu sanaan kaffaltii keessan kan isiniif kaffalu ta'a jechuudha. Kun akkuma argaa jirtan kan fakkii simboolii doolaarii qabdu kanatti ni hubatu. Bakka kaffaltii keessanidha. Viyuu amma inni qabu asirraa isiniif ka'a. Viidiyoo amma kireetii godhattan asii godha. Available kan jedhu kuni doolaarii amma isin hojjettan kan isiniif ka'udha jechuudha. 8 page jettu ani ammaa fi jalqabnee akka namoota hedduuf illee kaffalaa jiru naan beekaa. TikTokii kan biraa illee konneektii godhadhee akka hojjetaa jiru isinitti hima jechuudha. Barumsi har'aaf qabadhee dhufe kana fakkaata. Ayyee hordoftootaa fi dhaggeeffattoota YouTube Latii Oro barnootiin guyyaaf har'aaf isinii qabadhee dhufe kana fakkaata. Warreen gaaffii isinitti wantoota isin rakkisan koomentii jalatti naaf kaa'uu dandeessu. Liinkii isaa diskiripshinii jalatti isiniif kaa'een jira. Achi jalaa fuutanii irratti waan barbaadan godhachuu dandeessu jechuudha. Galatooma.